Sinimona, atis namboni, bontu oromo, natifoni, 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 natifoni. Duula duguuggaa sanyii waraanaddaa naannoo Somaalee wayyaaniin deeggaramee seera biyyattii fi daangaa cabsuun ilmaan Oromoorratti gaggeessaa turee fi jiruun ilmaan Oromoo lubbuu beenyaan qabnee fi qabeenya jiruu isaanii walitti qoofatan dhabuu danda'anii jiran. Kunneen kumootaan lakkaa'amanis qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamuun facaafamanii ala jiraachuun ifama. Weerara mootummaan TPLF sareesaa abdiilleen fayyadamee godhaa jiruun uummanni Oromoo cinaachi tokko miidhamus cinaachi kaan hafuura dammaqinsaa fi tokkummaa shira diinaa baruu fi hegeree fi millatee hubatu irratti argama. Uummanni Oromoo lammii isaa tan diinaan facaafamtee jireenya waakkatamte qoma dhawatee fi lubbuu hanga lukkuutti cinaa jaajjuun wareegamtoota isaa awwaalaa madoo isaa wal'aanaa qaamaa qalbiin itti siqee sammuu wal boqochiisaa jira. Gargaarsi uummanni Oromoo lammii isaatiif godhaa jiruun diinni goda seenuu dhabuus Oromoon arraa Oromoo khaleerraa akka dammayxee fi yaada dadhabaa duriin waliin deemuu fi bulchuunis akka hin danda'amne hubachuuf dirqama. Gargaarsi lammii teenyaaf godhamaa jiru alaa fi keessaan haala bareedaan itti ufee xiixaa jira. Hanga dur caalaa uummanni keenya wal quba qabaachuu fi waliif hadooduu amaleeffatee haqa fi falmatuuf falmaa tarsimoon masakamte godhu irratti argama. Duguuggaan sanyii bulchiinsa naannoo shaniitii fi sirni TPLF Oromoo irratti raawwataa jiru akka guutuu Oromiyaatti warraaqsa dammaqinsaa dhaltee shira diinaa lafa jala deemuu saaxiltee jirti. Oromootu rakkate lammiitu miidhame jechaa wayita dhagahan Oromoonni Walloo bakka jiranii haala deemu daawwachuun jaalanne qaamaan arkamanii foon isaanii jajjabeessuuf kaaba Oromiyaatii kaanii daawwannaa seena qabeessaaf haal duree mijjeeffatan. Walloo ilmaan bareentoo Oromoo gabrummaan isaan keessa kutan ifiifuu tanaan wal fakkaattuu fi kanaa ol rigamaniis eenyummaa fi sabboonummaa isaanii honga'uu hin dandeenye jaalalaa fi hadooddiin saba isaaniitiif qaban hanga cimtuu akka taate odeeffannoo dhiheenyatti isaanirraa dhagahaa jirruun hubachuu irratti argamna. Oromummaan laphee fi dhiiga keenya keessa jirti. Fageenya addanuun baasuu jechuudhaan Oromoonni Walloo lammiilee teenya tan naannoo Somaaleerraa buqqaafamaniif deeggarsa qarshii miliyoona 2,650 taasisan. Deeggarsa lammiilee teenyaaf walitti qabanis imaltuu dheertuu qaxxaamuruun handhuura Oromiyaatiin gahanii jiran. Qabeenya walitti qabanis cheekiidhaan qopheessanii dhufuudhaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti argamanii obbo Lammaa Magarsaatiin gahanii jiran. Bakka bu'oonni Oromoo Walloo nama 150 ta'an galma waajjira pirezidaantii Oromiyaatti haala yeroo irratti waan deemaa jiru marii gaggeessanii jiraachuus maddeen keenya gabaasan. Deeggarsa maallaqaa arjoomaniin alattis uffataa fi meeshaalee adda addaa kuntaala 20 ol fe'uudhaan hawaasa keenya harkaan gahuudhaaf gara Harargee imalan. Bakka bu'oonni Oromoota Walloo kunneen balballi Oromummaa keessaa billiqu kaayyoo manaa bahaniif hawaasa keenya kanneen ammarreessa qubsiifamee jiru daawwatuuf wayita Oromiyaa bahaatti gad imalan magaalotaa fi gandoota hedduutti Ciroo, Mi'eessoo, Hirna, Baroodaa, Kharramilleefaatti simannaan gaariin godhamtee fi biyyaa biyyoo maatii waatii isaanii bitaa mirgaan daawwataa guyyaa arraa sadaasaa 13 bara 2017 magaalaa Harmaayaa ammarreessa bakka silaa ka'aniif san gahuun lammiilee isaaniitiin wal arkanii yaada wal bahaa jiran. Jiraattonni magaalaa Harmaayaa Aawwadaayii fi naannawni isaan xiqqaa guddaan osoo manatti hin hafin foollee qeerroo fi manguddoon tokkummaa jechaa bahanii qabatamaan tokkummaa san mul'isanii kaayyoo nyaaphaa Oromoo salphisan. Ta'us garuu nyaapni ciisee rafne
akka maddeen keenya gabaasaa jiranitti raayyaan ittisa wayyaanee makalaakiyaan hawaasa lammii isaa bifa bareedaan simataa jiru irratti dhukaasa banuun nama lama dhahee simannaa irraa jeeqaa akka ture himan. Olmayni arraatana kan magaalaa Awwadaay hedduu waan nama gammachiisaati uummata keenya kan naannoo Amaaraa irraa dhufe uummata Oromoodhaa kan Walloo jechuudha. Bahanii magaalaan Haramaayatii fi magaalaan Awwadaayis hedduu simannaa hedduu nama gammachiisu godhanii dhiichisaa darban makiinaa yoo xiqqaate makiinaa 50 gahaa ka dabre. San irra garuu wanni nama ajaa'ibsiisu kan mudate ka agarree makalaakayaan hoggaa dhukaasa dhukaasu uummata keenya ha bee isaan simatu kana dhukaasa dhukaasuu eegalan jechuu akka namni adda faca'u. Maali kun gochi akkanaa kun maal akka ta'e illee ni beekni isaan ni aaran. Kanaafuu jeequmsa haala biraatiin uumuu barbaadanii sababa adda addaa barbaadaa turanii isaanis poolisiin tajaajilleen caljetteetuma humna ijatteetuma eedee jechuudha. Bakka waleen boojaamtuttis raayyaan waraana wayyaanee makalaakiyaan kun makiinarraa nama buusee miidhaa akka jiru jiraattonni ibsan. Kun diinummaa dirree baatee fi hangam akka sirni kun tokkummaa teenyattiin amanne irraa hubannaa jetti qeerroon. Wanti har'a argame keessa hedduu har'a akkaan Awwadaay bilisummaa fakkaata. Garuu gara tokkoon qinni hara makalaakaan uummata keenya xiqqoo doorsisaa ture. Garuu irra guddaa wanni nu gammachiise maali yoo ta'e poolisiin Oromiyaa hedduu nu gammachiiftee jirti. Maaliif yoo ta'e isaan inumaa akka bakka uummata keenya hojii ta'anii nu cinaa dhaabbatanii uummata keenya karaa makeenarra dhorkaa nagaadhaan dabarsanii jechuudha. Qeerroon magaalaa Haramaayaa Oromoota Qomoo Walloo Khamiseerraa lammiilee teenyatan naannoo Soomaalirraa qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafaman wayita laaluuf dhufan simannaan jiraattota magaalaa Haramaayaatiin isaaniif godhamte kan isaan dinqisiifte ta'uu ibsan. Oromoonni naannoo magaalaa Haramaayaa jiran marti simannaa hawaasa isaanii kanaaf godhuuf buqqa'anii bohartii jiraattota magaalaa Awwadaay dabalatee haalli guyyaarraa magaalaa Haramaayaa fi naannoo isii ture waan ajaa'ibaati. Akkuma waliigalaattuu haalli amma gola Oromiyaa mara keessaa mul'ataa jiru kan nama abdachiisuu fi Oromoo fi Oromiyaan siyaasaa diinagdee fi hawaasummaan sadarkaa takka tarkaanfattee kan biraatti ol guddataa jiraachuun beekamaadha. Kun ammoo diinaaf gadigalummaa ida'uus Oromoof cimina harkisa. Shira diinni kallattii afraniin nurratti hafarsaa jirurra aanuufis walitti dhufeenya haala kanaan goonu jabeessuun furmaata. Tokkummaa amma mul'atti tana jabeessanii gadhaabuun waan galma keenyaan nu gahati. Qindeessaan Usmaan Abdulatiif ogeessa suursagaa Abdii Jamaal waliin ta'uudhaani.